Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya hordoftoota keenya jiruu tana keessatti namni kun bakka lamatti qoodama. Waan hin taane fudhatu akka madaalli gabaabaadhaatti isin hima. Tokko waan hin taane nama fudhachiisuudhaaf tooftaa adda addaa dalagee waan san dhugaa si fakkeessee boodarra sin naqa duuba. Tokko immoo waan hin taane tan namni itti himu san yoo dantaan isaa keessa jiraatteef fudhateeti guyyaa dhimma keessaa bihe immoo morma akkisan barbaachisaadhaa miti. Dubartii wayiitii gaaf tokko nama tokko bira amaanaa maallaqa kaayyate. Diinaara 100 takka kaayyate. Diinaara 100 bira kaayyannaan nama akkam bira kaayyate? Waraabesarra foon fe'atte. Nama silaa maallaqa irraa eegan bira maallaqa naa eegettee kaayyate. Amma inni kuni mala baasee jechuudha maallaqa bira dhufe. Maallaqa kana tooftaa kamiiniin hambifadha. Akkamittiin isa kana hambifadhee dhoorkadhaa yaada jiru kanarra dhaabbateeti mala baasee guyyaa kan mee maallaqa kiyya saniin barbaadaa guisiin jettee mala baasee jiranni maal jeen waan dha ifiifuu maalleen inni dhale mee firaash ol qabii ilmoo jalaa fudhadhu gaa jeen hay dhugammoo jetteeni jeen maallaqa dhale ellaanonni dirhama tokko bira kaaye diinaara tokko bira kaaye hoggol qabdu hundoo bara akkana dhalee jeen hay ni dhalaasa innan Allah atin beeytu bara maalle ni ona bira kaayan ni dhalaa bar jeen innummaan kummo duba yoon dhiise maas numa dhalaa ilaa mam takka dhaladhaan yaa bar bakkumatti dhaabbatu hin qabu jeen haya firraa ilmuma tanaan fudhadhaan hagiyaatee gaafa diinaarri tokko maallaqa waa guddoo bitu sanii fudhattee kuttee guyyaa kan deemaa dhufte inni maas diinaara bira kaaye tokko ammoo dhalee bar maa dhufteen fudhatiin jeeni ol qabdu kuno tokko jira firaasha jala gol fuutu lama fudhatte jechu guyyaa sadee isaadhaatis hogguu isin dhuftu duruu diinaara bira kaayenni diinaara sadii gammaddee du'aa'ii gootee fi manni kee mana barakaati mana maallayni yoo kaayan akkanuma maallaqa dhalu mana maallayni yoo kaayan akkanumatti maallaqa dhalu aboo maallaqa suma bira kaayyachuudha kaayatteeni gammaddee guyyaa sadee isaadhaa qotte amma diinaara 100 diinaara 3 guuqanneef meeqa hafeef diinaara 90 fi 7 hafeef diinaara fuudhee tumaarra dhabamsiise guneef isin dhufte meeqa migaa maallayni dhiyoodhaa dhaleennaan wallahi rabbi sabrii si haa kannu yaada baluugaa wanni jiru addunyaa tanarraa numa duuti awwamee numa dhiisi jee maali barcimee immoo itti jabeessiteeti dhalumarratti maallayni edoosa dhaluudhaa deemu ilmoon gara duutee akkasitti osumaanii fi irraa hin baasa jiru akkasuma waliin du'aniif irraa akkasittiin awwaalee jiran hay diinaarri 100 kiyyamman jiru du'e hay aboo maallayni kamit du'a duraan lubbuu qabaa jettee dhibeeyta amma demmeeyte laal amma demmeeyte yaa gowwitti jeen guyyaa dhaluudhaan ni dhugoomsita guyyaa du'uudhaan dhugoomsitu toofta aylin akkasii fagoo kutte laal jeen gallaale waan arra beeyte tana guyyaadhaan ansiisoo bobusan silaa maan beekini guyyaa sun silaa kana sobde maallayni ni du'aa jetta maaliif gaafiin arra dhiyaatte tun maallayni ni dhalaa maan jeen tanarraayi namni waan isaa tahee jechu waan dhimma keessaa qabu wahuma dirree taa'u tana ta sobaatiin dhugaadha jee ta dhugaadhaatiin soba jaa sababni waan waa jalaa faxaruuf waan waa jalaa harkatuuf jecha jechu haalli jireenyaa amma irra guddaa yoo ni filaalte sa'ati waan kana namni kun akkamitti kanatti amanaa waan kana akkami olola kan akkana oofaa jettati inni immoo akkuma dullattiin guyyaa dura maallayni ni dhala jennaan waan faayidaa siidaa ta'eef amante sanitti amante silaa waa dhabe immoo
akkuma isiin beekte san beekti silaan ifoo waan orkatanii haqiiqaan ni arkama sanirraa garaan nyaate qaanfatee jedhanii dubbatanii akkana ta'uun hin barbaachisu jechuudha mala toftaan daldalli addunyaa tanarra toftaan baasa jee namni karaa kanaan deemu seenaa takkitti tana haaf fakkeenyaaf finnu malee namuu bakka jirtanis sanis jettanii itti deeffachuun keessan ni malaa isiniin jechuudhaaf hin barbaade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.